Welcome to Driver Nota YouTube channel. I'm Noel Tosfaye from Addis Ababa University. Baga nagaan gara YouTube channel Driver Notatti nagaan dhuftanii ani Noel Tosfaye ti Finfinnee University irraa Geography of Ethiopia and Horn of Africa isa jedhu Driver Nota irraa kan isiniif dhiyaatu chapter 1 akkasumas immoo chapter 2 part 1 kan waliin ilaallee turredha. Amma chapter 2 part 1 hafan kan waliin ilaallu ta'a. Chapter 2 part 2 ni geological time scale kan jedhudha. Itti aansitooti part 3 jalatti immoo editing technique kan jedhu part 3 gooneeti kan ilaallu. Amma gara geological time scale kana part 2 gooneeti ilaallu jechuudha. Part 2 jalatti geological time scale kan jedhu waliin ilaalla. Now we are going to see Geography of Ethiopia and Horn of Africa, part 2, chapter 2, part 2, Geological Time Scale. Isa jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Gaafa Geological Time Scale irraa eegallu. Geological Time Scale is also known as geochronology. Geological Time Scale ni kara biraadhaan yookaan immoo akkasumas geochronology jedhamuudhaan kan inni beekamu. It is a time scale which indicates a sequential order of geological events. Geological time scale jechuun waan biraa miti. Gulantaa yookaan immoo sequential order of geological events taateewwan ta'aa turansaa kamtu kam dursee ta'e bara kam keessa maaltu ta'e waan jedhu tartiiba isaanii as keessatti yookaan immoo gulantaalee isaanii as keessatti karaa nuti ittiin beeksisnu. That is geological time scale. To describe the geology and history of the Earth, scientists have developed geological time scale. In order to develop or in order to construct geological time scale, researcher or geologists scientists have to construct geological time scale. Geology akkasumas immoo history of life earth tokko describe gochuuf yookaan immoo ibsuudhaaf scientistoonni yookaan beektonni geological time scale constructed yookaan immoo developed gochuu qabanii uumachuu qabanii jechuudha. Karaa ittiin ibsan kamtu geological time scale kam keessatti yookaan immoo bara kam keessatti yookaan yeroo kam keessatti maaltu uumame jedhanii yookaan immoo history of life on earth seenaa lafa kanarratti lubbu qabeeyyiin hamma agamii kaasee yoomii kaasee akka jiraatan jedhu ibsuudhaaf geological time scale construct godhachuu qaban jechuudha. Geological time scale involve four main unit of measurement. Geological time scale jechuun immoo yookaan immoo gulantaaleen yeroo kuni time scale kuni unit of measurement gurguddoo afuridha kan isaan qabanii. Isaanis tokko kaasee haga afurii gaafa ilaallu inni jalqaba yoon the largest period of geological time scale. Geological time scale keessaa guddaan eon isa jedhamudha. Itti aansee era are combined together to make it period jechuudha. Period are combined together to make an era. Era tokko uumamuudhaaf periodiiwwan hedduun walitti dabalamaniiti kan isaan uumanii. Akkasumas yoon tokko uumamuudhaaf eraawwan garaagaraa combine erga ta'anii kan inni uumamu. Period jechuun immoo epoch are combined or cumulative together into larger units. Periodii uumuudhaaf inni kun epochiin kun erga walitti dhufanidha kan periodiin uumamu. Epochiin mataa isaan it is smallest unit of time scale. Time scale keessaa guddaan yommuu ta'u inni xiqqaan epochii kanaa jechuudha. The four units are commonly to measure age of the earth. Unitiiwwan kunniin yookaan immoo time scale kunniin yoonii kaasetooti haga epochiitti kan jiran kun those are used to measure age of the earth. Baroota yookaan immoo umurii dachee kanaa measure gochuudhaaf kan nu gargaaran jechuudha. From the largest period of geological
time scale on era period and epoch. Epoch, the smallest period of geological time scale is epoch, which we can see as entity of this sequential order. The geological time is divided into a range of geochronological unities. Geochronological unity garagaraatti geological time scale kana qoqqoodneeti kan nu ilaallu jechuudha, which in turn are subdivided in decreasing of the scale order. Kana jechuun tartiiba guddaarra gara xiqqaatti yommuu gadi adeemnee ilaallu eon, era, period, epoch and ages jenneeti. Eon akkuma jalqaba kaase the largest subdivision of geological time dha. Itti aansee eratu jira. Era is a summation or cumulative of periods. Periods are a summation of epochs and epochs are cumulative of ages jenneeti kan tartiiba isaanii gara guddaa irraa gara xiqqaatti gaafa tartiibessinu jechuudha. Xiqqaa irraa gaafa tartiibessinu faallaa kana isa jalarraa eejirraa kaasnee yoonidha. Gaafa xiqqaa irraa kaasnee gara guddaatti adeemnu yoonirraa kaasee haga eejii yookaan epochitti kan adeemnu jechuudha. An important distinction is made with chronostratigraphic unit, which correspond to a unit of geological material such as rocks, sediment, and landforms or a fossil. Chronostratigraphic kuni it is a branch of geology that study age of rock strata in relation to a time. Kana jechuun chronostratigraphic kuni branch of geology tokkodha. Geologiin akkuma jalqaba isiniif baasee paartii waanii keessatti saayinsii waa'ee dachee qoratudha. Jalatti immoo saayinsii waa'ee dachee qoratu kana keessaa chronostratigraphiin damee tokkodha. Waa'ee bara dhakaa yookaan immoo bara kattaaleetti kan inni qoratu. Asirratti akkuma fakkiirraa ilaaltan kana structurii dhagaa kanaa ilaaluudhaan dhagaan inni jala jiru dhagaa isa gubbaa jiruun kamtu dura ta'e jedheetuuti relation to time yeroodhaan walitti dhufeenya yeroodhaan kan inni qoratudha jechuudha. The geological time scale was constructed using evidence collected from field of observation, fossil records. Gaafa geological time scale construct goonu cal jennee constructing goonu evidence yookaan immoo iyyuu ragaalee qabatamoo ta'an irra dhaabanneeti geological time scale kan nuti develop goonu. Isaan keessaa akka evidenceetitti in order to construct or in order to develop geological time scale we have to collect some information. Among that information a field of observation, fossil record, radioactive dating and other are the evidence that you have to use in order to construct or in order to make geological time scale. Time scale yookaan immoo geological time scale tokkoon develop gochuudhaaf information malee callisnee miti kan nuti. Barri kun bara kana durseeti jennee dhiirawwan iddoo garaagaraatti pirikaampiiraan jalqaba paaloozookii, meezoozookii fi sinoozookii kana jennee kan murteessinu suni tokkoon isaanii ragaa qabatamaa irra dhaabanneeti jechuudha. Isaan keessaa ragaawwan jiran fossil observation, radioactive dating, orbital revolution of the earth and rotation of the earth ni ragaawwan jiranidha jechuudha. Akkasumas immoo correlation inni jennu asitti jira. Correlation is a process of showing geologic event from the different places of the earth. Fakkeenyaaf correlation dhagaa kana akka asirratti ilaaltanitti paartiin dhagaa isa kanarra jiruu fi isa kanarra jiru gugurraachiiwwan kun. Inni gurraachiiwwan kun yeroo wal fakkaataa ta'e kan uumame jedhatooti correlate yookaan ammoo walitti hidhee raawwatee kan ilaalu jechuudha. Evidensiiwwan akkanaa qabataniiti kan geological time scale construct godhan jechuudha jalqaba irratti yaayyoonni. The earth is believed to have formed approximately 4.5 billion years ago. Tilmaamanii lafti yookaan dacheen tuni kan ishiin uumamte waggoota biliyoona 4.5dha.
kana dura jechuudha waggoota 4 biliyoona 4.5 dura kan isheen uumamte jedhanii tilmaamanii. The earliest form of life were thought to have originated approximately 3.5 billion years. Dacheen waggoota biliyoona 4.5 dura uumamtu iyyuu malee wantoonni lubbu qabeeyyii ta'an kan isaan uumaman waggoota biliyoona 3.5 asii jedhaniiti kan dubbatan jechuudha. No life is possible as Earth initially formed 4.5 or 4.6 billion years ago. Wantoonni lubbu qabeeyyii ta'an waggoota biliyoona 4.5 akkuma lafti uumamte saniitti lubbuu wanti qaban dachee kanarra hin jiran jechuudha haga sanitti. The first major boundary is defined by what was believed at the time to be first appearance on the earth jedhamee akka evidence of boundary demarcation between existence of the life appear on the earth kanaan akka boundary itti kan fudhatan jechuudha. Appearance of the maaltu jalqaba wantoonni lubbu qabeeyyii qaban maaltu jalqaba dachee kanarratti uumame jedhaniiti akka boundary itti yookaan immoo Predi one geological time scale kana godhuudhaaf akka evidence itti kan isaan fayyadaman jechuudha. The span of the time before life appeared was termed as Precambrian era. Precambrian era jechuun osoo lafa kanarra wanti lubbuu qaban tokkoyyuu hin jiraatin. The span of life time was termed Precambrian. Osoo wantoonni lubbuu qabaatan lafa kanarra hin jiraatin dura eraan jiru Precambrian era jedhameeti kan dubbatamu jechuudha. The era are given names that indicate in a kind of life existed in them. For instance, tokkoon isaanii eraawwan tokkoon isaanii lubbu qabeeyyii bara sana jiraatan irraan wal qabatee maqaan kennamuuf ni jira. Fakkeenyaaf akkuma Precambrian era keessa wanti lubbuu qaban hin jirudha achi keessatti maqaan kennamuuf hin jiru jechuudha. Ixaansee Paleozoic era keessatti ancient life'dha. Jenneeti kan kennuuf Precambrian era keessa wantoonni lubbuu qaban Precambrian era fi isa asiidha wantoonni lubbuu qaban kan dachee kanarratti argamuu eegalanii. Is the age of invertebrate. Wantoonni bineeldonni invertebrate jedhan yookaan immoo lafee dugugguruu warra hin qabne lafa kanarratti kan uumamanidha jechuudha. The Mesozoic era or the middle life is age of reptile. Bara middle life yookaan immoo age of reptile kan akka dinosaurs wantoonni bineeldonni gurguddoon lafa kanarra jiran dachee kanarra jiran bara itti uumaman reptiloonni jechuudha. Cenozoic era or recent life is age of mammal jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Egaa isaan kunniin sadeen kuni laayifiin yookaan immoo erga wantoonni lubbuu qaban lafa kanarra jiraachuu eegalanidha maqaan kunniin kan kennameefi. Cenozoic eraan very recent life jechuudha. Inni amma nutillee kan Cenozoic era kana keessatti kan argamnudha. Hoosistoota kan Cenozoic era keessatti argamani. Geological time division is done based on the occurrence of significant geological events. Gara biraadhaan geological time division occurrence of significant geological event taateewwan lafa kanarratti ta'an yookaan immoo taateewwan fuula lafaa yookaan keessa lafaatitti ta'an irratti hundaa'uudhaan geological time scale kan construct ta'uudha jechuudha akka evidenceetitti. Among them we construct the geological time division based on the relative position of the land and the sea, kind of climate, kind of animal and plant life developed and existing during era of trade and epoch, and development in evolution of life, evolution of continent, evolution of ocean basin and their constitute. Kanneen irratti hundoofnetillee gaafni nuti geological time division adda baasnee jechuun jira jechuudha. Relative position of land and ocean kan jennu fakkeenyaaf jalqaba irratti qaama dachee tokkotu ture jennee jirra. Qaama dachee suni iddoo lamatti osoo inni hin bahin dura dhiiraa maal jedhamutu ture. Erga inni immoo qaamni dachee sun iddoo lamatti dachee fi qaama bishaan ta'eetiin adda ba'ee dhiiraa maal jedhamutu ture. Fakkeenyaaf jalqaba irratti this present continental as called as Panjo and they came to split into present two
landform and able to have seven continental or seven country on the world biyyoota addunyaa torban tana qabachuu dandeechee jirti yookaan immoo ardileewwan torban kana qabachuu osoo hin danda'in dura land are called Penjo and Penjo are developed in Gondwana and Laurasian yookaan immoo iyyuu Laurasian part of water yookaan immoo palanta isa jenne sana osoo hin qoodamin dura era kam keessatti kan adda ba'e maal jenneetoti kan nuti jechuun jechuudha. Kind of climate, the climate that occur on this earth are not similar in each era and period as well as epoch. So we can use this as evidence to develop or time scale division. The other is a kind of animal and the plant life that developed during the era of epoch. Kana jechuun gosoota bineeldotaa yookaan immoo iyyuu biqiloota bara sana keessa turanii irratti hundaa'uudhaan qoqqooduu ni dandeenya. Development of evolutionis akkasumas innis isa fayyadamneet illee bara kam keessadha kan isaan ta'anii era kam keessadha kan isaan ta'an jennee teessisuu ni dandeenya jechuudha. Do not usually consider uniform lengths of the time jechuun eraawwan yookaan immoo pireediiwwan hundi isaaniitu iyyuu leengisii taayimii garaagaraa qabanii gulantaan isaanii dhaabbataa miti. Inni tokko bara 100 yoo ta'e inni tokko distaansii 200 qabaachuu danda'a. Akkasidha jechuudha. Garaagaraa tokko miti uniform miti. Moreover, geological time division is done based on several indices that have been developed in history of the earth. Some of the major event like kana jechuun irra darbeetooti geological time scale division kana develop gochuudhaaf wantoota nu jenne sana olitti wantoonni nu gargaaran ni jira. Isaan keessaa jajjaboon yookaan major event like mass of extinction jechuun wantoonni bara sanatti dhabamuu wantoota fakkeenyaaf lafa kanarraa diinoosarsiin dhabamee ture. Bara diinoosarsiin dhabame sana dura era maal jedhamutu ture. Akkasumas immoo bara inni dhabame sun era maalidha. Sana booda maaltu dhufe jenneetoti kan akka evidensiitti itti fayyadamuudha. Appearance of new species or genera or species of the life argamu illee akkasuma jechuudha. Bara kanatti species yookaan immoo iyyuu lubbu qabeeyyiin tokko yommuu argame eraan sun maal jedhama. Era sana dura sana booda maaltu jira kan jennudha jechuudha. Mountain building and mountain building movement jechuun sochii uumamuu gaarreenii drifting continent spreading ocean of a floor and the dominance of certain species, massive migration of the life between land and the water are all considered while accounting geological time scale. Tokkoon evidensoota kanneeni kan geological time scale develop gochuudhaaf nuti irratti consider goonu jechuudha. Taanseetooti wantoonni nuti ilaallu geological time scale'n pireediiwwan yookaan meesharimantiiwwan gurguddoo afur qaba jennee jirra. Isaan keessaa iyooniin tokkodha. The largest interval represent and there are four of them hidden for which there is no rock recorded. Bara kanatti haadaniin kun iyoonii jala jira. Isa keessatti homtuyyuu uumamuu kan taalee hin jiru. Icon for ancient life which offer a little evidence for life and surface conditions that were not yet earth like wantoonni dachee irraa kana fakkaatan irra kan hin jirre yeroo inni itti jirudha. Walumaa galatti time measurement of time scaling tokkoon isaanii taateewwan achi jalatti ta'an qabataniiti kan isaan jiranii. Hundi isaaniiyyuu time scale kana jalatti inni guddaanis pireediinis eeraanis akkasumas eejinis taateewwan tokkoon isaanii jalatti adda baasanidha kan isaan ibsan. Fakkeenyaaf iyoonni pirikampiraa hin qaba. Pirikampiraa jalatti is earliest span of the time. Itti aansee iyoonii kana jalatti pirikampiraa jira, paanoozoikiin jira. Everything is since kana jechuun kana pirikampiraa eeraan kana jalatti inni kun earliest jechuudha. Isa amma nuti keessa jirru kana jennee kaasuu dandeenya jechuudha.
Inni kun gaafa gara dhiiraatti finnu dhiiraan kanarraa dhufe jechuu dandeenya. Iyoonii kana keessa dhiiraan isa penozooyik isa jennu kana keessaa dhufe jechuudha. Dhiirawwan kana dhiiraan immoo iddoo gurguddoo sadiitti afuritti kan nuti baasnu pirikampiiraan ni jiras. Dhiiraan paloozoik, misozooik, sinozooik. The earliest era is Cenozoic. Cenozoicidha. Asumaan isa kana iddoowwan gurguddoo pireediiwwan gurguddoo garaagaraatti qonna akkuma iskiriin agartan kana iddoowwan gurguddoo kanatti qoqqoodnee jira. Misozooikiinis pireediiwwan gurguddoo sadii kan inni of jalatti qabudha. Isaan kanneen jechuudha. Sinozooikiin illee pireediiwwan gurguddoo lama qaba. Tokkoon isaanii kan wal ilaallu ta'a jechuudha. We are living in Panozoic econ, Cenozoic era, quaternary period, and Holocene epoch kan nuti jiraannu jechuudha. Amma present person or present human being living in this eon and era, period, and epoch kanneen keessa jechuudha kan nuti amma jiraachaa jirru. Cenozoic era. Cenozoic eraan akkasuma pireediiwwan lama qaba. Tertiary period, quaternary period kanneen qaba. Quaternary periodiinis immoo iddoowwan yookaan immoo epookiiwwan gurguddoo kanneen lamaan qaba jechuudha. Isa malees immoo kan yeroo baay'ee saayintistoonni irratti walii gallee dibeetabil kan ta'e antiroopoosiinii kan jedhamu haaraan kun ni jira. Officially the current epoch is called Holocene. Garuu kana jedhamee kanadha kan haga ammaatti kan nuti itti fayyadamaa jirru. Haa ta'uti garuu inni kun immoo inni antiroopoosiinii jennu kun amma biigiin ta'e yookaan immoo yooma akka inni biigiin ta'e illee dibeetabiliidha yookaan immoo wal falmisiisadha. Haa ta'uti saayintistoonni yaadrimee kanaaf yookaan immoo isa kana bara inni itti dhufe ibsuudha. Bara kana ta'ee dubbachuudhaaf evidensiiwwan garaagaraa fayyadamanii jiranii. Isaan keessaa the start of industrial revolution of 80s and when a human activity had great impact on carbon, methane in earth akkasumas immoo bara atomic boombii irraa eegalee inni kun uumame jedhaniiti kan isaanii tilmaamaa turan jechuudha. Inni taanee jiru pireediin kun jechuudha. Antiroopoosiin pireediin kun erga sanaa kan inni uumame jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Itti aansee kan nuti ilaallu kana kitaaba keessan irraa argachuu dandeessan jechuudha. Gara kitaaba keessanii gaafa deebinu dhiirawwan gurguddoo afurii kan jiranii pirikampiiraan dhiiraa Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic era jennee kan nuti ilaallu tokkoon isaanii pireediiwwan garaagaraa akkasumas immoo bara kamii eegalanii bara kamitti akka isaan xumuraman akkasumas immoo eventiiwwan major event on that period and that era tokkoon isaanii ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa Cenozoic era irraa kaanu Cenozoic era has two periods. Those are quaternary period and tertiary period. Tertiary period yoomirraa akka eegale akkasumas immoo quaternary period yoomirraa akka eegale kan qabatanii jiran jechuudha. Human being akkuma amma jedhee nuti quaternary period kana keessa kan jiran jechuudha. Akkasumas immoo taateewwan jiran tokkoon isaanii maaltu ta'e kan jedhu qabateeti kan jiru. Gaafa Mesozoikii ilaallu Mesozoikiin pireediiwwan gurguddoo sadii qaba. Isaanis yooma akka eegalan taateewwan gurguddoon ta'an maalidha kan jedhu kan iskiriin irraa argaa jirtanidha. Paleozoic eraanis akkasuma pireediiwwan hedduu pireediiwwan kanaa gadii maaltu akka keessatti uumaman tokkoon kan jiru. Pirikampiiraan eraa yoomirraa eegalee maaltu keessatti ta'ee kan jedhu kan qabatee jirudha. Tokkoon isaanii ni ilaalla. Kanaan bakka tokkotti dubbisuu dandeechanii maaltu akka jalatti ta'e taateen maaltu Cenozoic era keessatti, Paleozoic era keessatti, Mesozoic era keessatti maaltu ta'e kan jedhu asirraa adda baafachuu ni dandeessanii.
Fakkeenyaaf asirratti Mesozoic era keessaa era isa dhumaa gara dhuma Mesozoic era kana keessatti period kana keessatti dinosaurs exist between the western internal sea wide and the marine reptile jedha. Maaliif Cenozoikiin Mesozoic era period kana keessatti maalidhaa fi kan inni badee ka jedhu theory about extinction of dinosaurs was that an asteroid from the belt between Mars and Jupiter slammed into a planet, causing devastation that wiped out most of the life on the planet. jedha akka sababaatitti baduu isaatiif asteroidiin Maarsi fi Jupiterii gidduudhaan uumaman lafa kanarratti beelli akka uumamuu fi dachee kanarra bineeldonni lubbu qabeeyyiin hedduun akka isaan badan taasisee jira jedha. Toxic volcanic gases and dust akkasumas immoo toxic volcanic yookaan immoo volkaanonni balaa yookaan immoo summaa'oo ta'e gaazii summaa'oo ta'e dachee kanarratti gaggeessuun shortage of food and climate change badiinsa dinosaarsii kana ta'ee jira jechuudha. Mesozoic era keessatti gara dhumaa irra akka badu ta'ee jira. Kanneen hedduutu jira as keessatti maaltu uumame kan jedhu pireedii kam keessa era kam keessa kan jedhu asirra dubbisuu dandeenya. Amma tokkoon tokkoon yommuu ilaallu itti aansee kan jiru Precambrian era. Precambrian era keessa no life was possible as Earth initially formed 4.6 billion years ago. 4.6 billion kana dura lafti akkuma uumamteen lubbu qabeeyyiin lafa kanarra hin jiraanne jechuudha. Lubbu qabeeyyiin homtuu hin jiran lafa kanarra. Single celled forms life appeared 3.8 billion years ago. Land mass gathered to make up continent called Rodinia isa jedhamu lafa kanarratti jechuudha. Lubbu qabeeyyiin seelqeen ta'an yookaan immoo seelii takkeen warra jennu lafa kanarratti waggoota biliyoona 3.4 dura appear ta'uu danda'an jiran jechuudha. Isaanis kan akka ammeebaa fa'aa, algee fa'aa, biluu algee waan jedhamu kun Precambrian keessa uumaman jedhameeti malee kan single seelliin kun garuu lubbu qabeeyyiin actually lafarra jiran kan jedhu evidensiin hedduun hin jiru jechuudha. Cambrian period or Paleozoic era kan jennu explosion of the life asirratti lubbu qabeeyyiin jiraachuu eegalaniiru Paleozoic era kana keessatti. All existing species came into at this time. Lubbu qabeeyyiin kamtuyyuu lafarratti uumamuu kan eegalan bara yookaan era kana keessadha. Life forms in where seas as oxygen level rise enough to support life dominant animal marine vertebrate warreen lubbu qabeeyyii lafee dugugguruu hin qabne sun bara kana keessa kan uumaman jechuudha. As keessatti Paleozoikii keessa warreen uumaman akkasumas immoo Mesozoikii keessa warreen uumaman kanneenidha jechuudha. Cenozoikii keessa yookaan parazentii kana keessa warra uumaman isaan kana jechuudha. Human being dabalatee bineeldota gurguddoon akka arbaa, farda maali kun kan uumaman Cenozoikii keessa jechuudha. Parazentii keessa kanneen Paleozoikii keessa jiran invertabilii warra jenneen suni warreen lafee dugdaa hin qabne kan uumaman jechuudha. Akkasumas immoo Cenozoikii gaafa fudhanne Cenozoikiin pireediiwwan gurguddoo lama qaba. Tertiary forest horse appear and a tropical plant dominate kan ta'anidha. Jalqaba irratti tertiary keessatti fardeen fa'aan kan uumaman grass spread and whales, rhinoceros, elephants and other large mammals developed. Dog, cats and apes appear kan ta'anidha. Quarter nature immoo modern humans develop and ice sheets are dominantly
the predominant in the ice ages kan jennu kan immoo halluu side human flourish or Holocene kan jennee ilaallu kuni Cenozoic era keessa yookaan immoo era very recent era kana keessa kan inni uumame jechuudha. To sum up, the notable observation of Precambrian era, Precambrian period or era, the first appearance of life on the earth, especially protocarot bacteria and blue-green algae, waan lubbu qabeeyyii hin jiran jennee jirra. Garuu kan akka bacteria akkasumas immoo blue-green algae single cell warra jenne sana jechuudha. Single cell yookaan immoo protocarot bacteria warra jenne suni kan uumaman jechuudha. The origin of eukaryotic cells, multicellular life, occurrence of earliest known as fossil including soft-bodied marine invertebrate, wantoonni lubbuun qabeeyyiin baay'ee xixiqqoo taatee fi akkasumas immoo lafee hin qabne kan bishaan keessa jiraatan yeroo itti uumamu eegalan jechuudha. Precambrian era sana keessatti akka algee kana fa'aa amma jalqaba isin jedhe malee kan ka'eetuuti yookaan immoo constantly wanti qabatamaan lubbu qabeeyyii qabatamuun tokko lafarra jiran kan jenneetuuti dubbanne jechuudha. Kana keessatti bara Precambrian era kana keessatti kanaadha. Itti aansee paartiin itti aanee jiru ejjeeting teeknikii kan wajjin ilaallu ta'a paartii sadaffaatti jechuudha. Agasitti